Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammalee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keen am jalqaba. Filannoo Itoophiyaa marsaa ja'affaa kallattiidhaan isan birgaa'uun gaazexeessonni teennaa naannoo garaagaraa isaniif ibsiti jalqabaanii abbaa of kafaa'uun hirmaachuu dhabuun isaanii dhiibbaa mootummaa doon taane murtee isaaniitii jedhe Shimallis Abdiisaa. Biyyi diigamus jiru kaleessas hin turre har'as hin jiru borus hin jiraatu jecha. Kanaaf carraa qabu waggaa 5 dhufe eeggatanii qophaa'anii sirriitti of ijaaranii filannoo ammas. Godin Shaawaa Lixaa namoonni 3 ajjeefaman jedhan. Alillaan sa'aatii 3 haga 4 gidduu ganama jechuudha raawwateen hoogganaa tokko miseensa poolisii Oromiyaa tokko akkasumas immoo milishaan tokko ajjeefamuu mirkaneeffadheera. Kanaaf oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa Naayiroobii irraa an asli galgalooti agdhumaa nu waliin tura. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii Itoophiyaa keessatti naannolee muraasa alaatti filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaa gaggeeffamaa ool. Godin Jimmaa bakka ministeerri muummee Abiy Ahmad dorgomee sagalee kennateen haa eegallu. Yaadata Biraanuu Jimmarraa gabaas kan nu erge. Bashaashaan magaalaa xiqqoo Aggaaroo irraa kiiloomeetira 16 fagaattee argamtuu fi bakka dhaloota muummicha ministeeraa Abiy taatedha. Lafa gadi bu'aa magaalattii keessatti buufanni filannoo tokkichi namoota 2,900 filachuudhaaf kaardii fudhatan keessummeessaa oole. Namoota sagalee kennanii ba'aa turan keessaa bakka muummichi ministeeraa itti dorgomaa jiran kanatti sagalee kennuu keessaniin maaltu isinitti dhaga'ame jedhee gaafadheen ture. Maqaan koo Misraa Ahmadin jedhama. Naaf reef gammachuu carraa reefiti. Mircaan kuni kanaan duratti maratee hin beeku. Bakkan filadhe dacheen irra dhaabbadhee filadhe irra inni dhubbee dhaabbatee filate jechuun anaaf yoomuyyuu carraa guddaadha yoomuu kan hin dagatamnedha. Gara naannoo sa'aatii 7 keessa muummichi ministeeraa Abiy morkattoota paartilee mormituu Izeemaa fi Innaat irraa walitti baba'an lama waliin mana maree bakka bu'oota uummataa seenuuf magaalaa itti falmataa jiran Bashaashaa seenuun sagalee kennanii. Haqa qabeessummaa filannoo kanaa ilaalchisuun gaaffii BBC irraa dhiyaateef deebii yoo deebisan. Hagam filannoo bilisaa fi haqa qabeessaa akka ta'e arguu dandeessa. Namni hundi bilisa ta'aas jira. Seenaa keenya keessatti filannoo akka malee dansaa ta'a jedhee namana. Akkuma godinaalee Oromiyaa biroo asittis paartileen bebbeekamoo uummata Oromoo bakka buuna jedhan hirmaachaa hin jirani. Gama kaaniin Tigraayitti beelli hammaateera jedhamee dhaabbilee gargaarsa namoomaatiin himamaa jira. Lolaachitti geggeeffamaa jiru dhaabuudhaaf yeroon amma mitii jedhamanii wayita gaafatamanittis. Tigraay beelli hin jiru. Rakkootu jira. Rakkoo achi jiru ammoo mootummaan furuuf ga'umsa ni qaba. Loltoonni Eertiraa erga biyya keessaa ni ba'u jettanii bubbultanii jirtu maaliif ba'uu hafanii jedhamee gaaffii dhiyaateef. Loltoota Eertiraa qofa miti. Ka Sudaan illee jiru. Lamaanuu waliin rakkoo keenya nagaadhaan xumurachuuf waliin hojjechaa jirra. Akka ba'an dhiiboo osoo hin taane nagaadhaan gochaa jirra. Akka ta'us nan amana. Filannoon yeroo 2 guyyaa qabameef irraa dabarfame akkasumas osoo rakkoon nageenyaa naannolee biyyattii garaagaraa keessa jiru lammiileen biyyattii miiliyoonotaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii wayita jiran kanatti akkasumas ammoo hooggantoonni paartilee siyaasaa keessumaa kan Oromoo bakka buuna jedhan mana hidhaa keessa osoo jiranii geggeeffamuu hin qabu ture jedhamuudhaan qaamolee mootummaa mormaniin qeeqamaa turee fi gama kaaniin ammoo lakki yoo filannoo geggeessinee bulchaa cimaa argannedha yaadota jedhu keessummeessaa ture waxabajjii 13 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa geggeeffamee jira. Olmaan godina Jimmaas nagaa ture. Amma booda kanafee bu'aa filannoo eeguu qofadha. Sana booda maaltu ta'a walumaan kan ilaalludha. Jimmarraa yoo as deebinu godin Shaawaa Lixaa aanaa Liibanjaawitti haliila hidhattoonni buufata filannoo irraa raawwataniin poolisii tokko dabalatee namoonni 3 ajjeefaman aanaalee godinichi kan keessa jiran deemee haal filannoon taasifam kan hordofee waayilii keen ammayyuu ittaana godinichi keessaa filannoon akkam turtee jedhe gaafadhe. Ulfaadhu guddaa galatoomii aslii ani magaalaa Amboo jira garuu buufatawwan filannoo magaalaa Amboo jiran Gincii jiran akkasumas immoo gandoota baadiyyaa naannawa Amboo jiran akkasumas Gincii jiran dhaqee ilaaleen ture filannoon ganama sa'aatii 12 eegalee gara caaluu sa'aatii 12 xumuramee bakkeewwan dhaqee ilaaletti jechuudha. Namoonni ganamumaa kaanii gaabii uffatanii qorra ture waqtiin isaa waqtii gannaati fooxaa uffatanii tarree galanii yeroo isaan filatan erga filatanii ba'an illee dubbiseera. Koronaaf jedhamee immoo saanitaayizeriin akkasumas immoo namoonni maaskii godhatanii akka isaan
yeroo isaan seenan argeera. Asli namoonni dubbisee gaa sagalee qaama kennanirraa imaanaa guddaa akka eegan yookiin immoo wantoota qaamni filatamu sun hojjechuu qabanii faayadaan itti maniiru nagaa akka kabachiisu lammiileef hojii akka uumu akkasumas immoo nageenya lammiilee akka tiksu qaamni filatamu sun akka hojjetu abdii akka qaban itti maniiru. Bakkeewwan filannoon dafee fa'aa xumurameefis immoo dafee xumurameellee taajjabeera. Fakkeenyaaf naannoo filannoo Amboo buufata filannoo Bayyoo Saqaree jedhamutti jiraattonni ganama sa'aatii 12tti ka'anii sa'aatii 4:00 otuma guyyaa hin gahin jechuudha filannoo xumuruu isaanii taajjabeera. Galatoomame. Lakkoofsi namoota sagalee kennachuuf ba'anii agam ga'a? Odeeffannoo nuti qabnuun gara 700 olidha. Akkuma Shawaa Lixaatti akka godina Shawaa Lixaatti. Godina Shawaa Lixaatti buufata naannoo filannoo 15 ture garuu kan Gendabara akka hanqifamu waan ta'eedhaaf 14tti gad bu'eera jechuudha. Boordii filannoo biyyaalessaatti qindeessaa godina Shawaa Lixaa kan ta'an obbo Darajaa Addunyaa kanneen galmaan keessaa parsantiin 85 guyyaarraa bahanii filataniiru naan jedhaniiru. Filannoo har'atan irratti rakkoon nageenya hin uumamnee jedhanii naannoo garaagaraatti garuu Shawaatti rakkootu uumamee jedhamee kanirraa nu beeksisi. Bakkeewwan hedduu nagaadha garuu odeeffannoon booda kana waaree booda arganne maali? Godinuma Shawaa Lixaa keessa aanaa Liibanjaawii naannoo filannoo nunnuu buufata filannoo nunnuu Basalee fi nunnuu Agalgoo Obbo jedhaman bakka tokkotti filatu achitti haleellaa raawwateen ganama sa'aatii 3:04 akka qondaallee boordii filannoo biyyaalessa akkasumas immoo qondaallee mootummaa godinaarraa dubbisanitti manitti haleellaan sa'aatii 3:04 gidduu ganama jechuudha raawwateen hoogganaa tokko miseensa poolisii Oromiyaa tokko akkasumas immoo milishaan tokko ajjeefamuu mirkaneeffadheera. Garuu jiraatota argachuuf yaaliin taasiseen milkoofnee tarii odeeffannoowwan dabalataa yoo argadheedhe websaayitii keenyarra akkasumas immoo borutti qabadhee dhiyaachuu nan danda'a. Shawaa Lixaatti adoon baay'inii pireezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimalis Abdiisaa bakki itti dorgoman magaalaa Ginciitti argamuun sagalee kennan. Amma yoo itti aanaa nageenya Oromiyaa fi bu'aa filannoo kun qabu gaafannaan akkan jedha. Iddoowwan hedduun rakkoon nageenyaa jiru. Rakkoon nageenyaa kan jiru feesbuukii fi miidiyaarra. Fedhii adda addaan immoo hin jiru. Hawwiin hin jiru jechuun miti. Hawwiin jira. Okkora uumuudhaaf fedhiin jira. Karaan humnaa eenyumayyuu hin baasu. Karaan humnaatiin kallattiin jiru sun cabaa dhufeera. Uummanni keenya sana injifateera. Qaamni nageenyaa keenya sanaaf aarsaa guddaa kaffalee biyya keenya naannoo keenya karaa tasgabbiitti fidee jira. Kanaaf har'as kinoo buufata 169 irratti Oromiyaa keessatti filannoon haala nagaadhaan amma sa'aatii kanatti gaggeeffamaati kan jiru. Uummanni bahee filachaa jira. Kanaaf filannichi waa hunda hiika jechuun miti. Filannichi hiree kenna. Ofii isaatiif filannoo waan samiidhaa gadi jiru hunda Itoophiyaadhaaf deebisa, Oromiyaadhaaf deebisa jechuudha. Waan sana humna deebisu, waan sana mootummaa deebisu, waan sana sirna deebisu lafa qabsiisa. Godin Shawaa Lixaatti paartiin bulchuu kophaa dorgomu yoo ta'u, paartiilee mormitoota akka baa'uuf kafaa'u filannichi keessa baa'uun dhiibbaa hin qabu jedhu obbo Shimalis. Hin hirmaannu jedhanii murteessaniiru akka hirmaatan mootummaan naannoo keenya paartiin keenya yaalii bal'aa godhe. Wanti hin yaalamne samiidhaa gadi jiru didanii hin hirmaannu jedhanii hirmaachuu dhabuun isaanii murtee isaaniiti. Utuu hirmaatan gaarii ture. Kana gochuu dhabuun isaanii waan hin jirreef biyyi diigamus jiru kaleessas hin turre har'as hin jiru borus hin jiraatu jecha. Kanaaf carraa qabu waggaa 5 dhufu eeggatanii qophaa'anii sirriitti of ijaaranii filannoo ammas waa hunda filannoo yaada uummataa sagalee uummataatu murteessa waan ta'eef isaaf qopheessuu qabu. Sanaa karaan qaxxaamuraa biraan jiru. Dhaggeeffattootni filannoon wal qabatee Finfinneetti yoo deebinu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa Birtukaan Midhaaksaa haal filannoon deemaa jiru ilaalchisuun ibsa kennaniin guyyaan har'aa filattootaaf paartiileef akkasumas biyya keenyaaf guyyaa dansaa jetti. Haa ta'u malee naannoo Amaaraa fi naannoo Kibbaatti paartiilee mormitoota komii dhiyeeffachuu dubbatti. Kanaaf oolmaa Finfinnee waa'il keenya Abtaamuu Xibaabuu gaafadha. Baay'ee galatoomii Aslii guyyaarraa filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa akka biyyaatti taasifamu ilaaluudhaaf ganaman ture. Kan manaa bahee buufataalee filannoorra naanna'aa ture. Ganama wayita manaa bahu keessattuu sa'a 12 dura jechuudha. Sochiin magaalaa Finfinnee keessa jiru qorraa ture jechuun ni danda'ama. Buufataalee filannoorra hiriirawwan xixiqqootu ture. Sana boodas buufataalee filannoo keessa seenuudhaan adeemsi filannoo eegalamuu fi dhiisuusaa ilaaluudhaaf yaaliin jira. Haa ta'u malee hanga naannoo sa'a 12 walakkaatti buufataalee filannoo ani ilaale keessattuu naannoo Kaasaanchis akkasumas immoo Uraa'elitti jechuudha hanga sa'a 12 fi walakkaatti adeemsa filannoo hin eegalle ture. Reefu raawwachiistonni filannoo qophiirra turan meeshaalee sisirreessaa turani. Boodarras hiriirri dheerachaati kan inni dhufe namootas haasofsiisaa
haasofsiisuudhaaf yaaleen ture filattoota jechuudha hiriirarra kan isaan turanii keessattuu adeemsi filannoo sa'a 12 irratti eegalee dhabnee gama miidiyaatiinis nutti himamee ture haa ta'u malee 12 irratti hin eegalle jechuudhaan komii qaban natti himaniiru. Kana malee immoo keessattuu buufataalee filannoo wajjin wal qabateetis filattoonni komii isaanii natti himanii jiru. Buufataaleen filannoo iddoo mijataa hin taanetti iddoo dhiphaa ta'etti kan isaan hundeeffaman jechuudhaan haala kanaan dura tureen garuu iddoowwan bal'aa kanneen akka mana barumsaa keessatti filachaa turre jechuudhaan namoonni natti himanis jiru. Sana booda sochii magaalaa Finfinnee akka waliigalaatti yeroo ilaallu ganamarraa sochiin konkolaataas ta'ee namoota baay'ee dhiphataadha yookaan immoo haphiidha jechuun ni danda'ama. Namoonni akkas mara iddoodhaa iddootti socho'an konkolaataawwan baay'een hin jiran turanii daandiiwwan magaalaa Finfinnee sadarkaa duwwaa turan jedhamu irra kan isaan turanii booda garuu hanguma yeroo deemu sochiin namootaatis dabalaati kan dhufe. Gara galgala kanas keessattuu buufataalee filannoo garaagaraa irra deemee haala filannoo ilaaluudhaaf yaaleen jira. Keessattuu amma galgala kanallee hiriirawwan dheedheeraa sa'a 12 booda jechuudha. Hiriirawwan dheedheeraa buufataalee filannoo garaagaraa irratti argeetiin jira. Akkasumas immoo buufata filannoo iddoo filattoonni ittiin jirre yookaan immoo sadarkaa filattoonni filatanii itti xumuranitti kan argamus ilaaleen jira. Gonkumaa iddoo filataan tokkollee ittiin jirre jechuudha. Haa ta'u malee qajeelfama boordiin filannoo galgala kana baasee wajjin wal qabatee hanga sa'a 3tti banaa ta'anii filattoota akka eeganis natti himaniiru jechuudha. Sababoonni isaan kaayanis iddoowwan adeemsi sagalee kennuu barfatee itti eegale jiraachuu isaaniitiin akka dheeratu taasifameera kan jedhanii kanaan alatti immoo raabsa meeshaalee wajjin wal qabatees iddoowwan harkifannaan itti mul'ate jiraachuun isaas sababa isa biraati. Kana malee immoo hiriirawwan filattootaa dheedheeroo iddoowwan garaagaraatti jiraachuun isaanii. Arsaatti jaati boodiin filannoo baasanii komii paartiileen mormitoota dhiyeessanii ibsanii kan irraatti himee maal jedhan? Walitti qabdu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa miidiyaaleedhaaf haala waliigalaa adeemsa filannichaa ilaalchisuudhaan ibsa laatanii turanii dhimmoota isaan kaasan keessaa inni tokko akkuma ati jette komii gama paartiilee siyaasaa mormituutiin mul'atedha. Keessattuu kan rakkoon nu mudateera jedhanii yaadan naannoo Amaaraa fi naannoo sablammootaa fi uummattoota Kibbaa keessatti. Kunis immoo keessattuu bakka bu'ootni paartiilee siyaasaa mormituu jechuudha reebamuu isaanii akkasumas sodaachisamuu isaanii gara buufataalee filannoo akka hin seenne dhorkamuu isaanii fi baajiin yookaan immoo waraqaan eenyummaa boordii filannoo biyyaalessaatiin isaaniif kenname irraa fudhatamuu yookaan irraa saamamuu isaati kan isaan dubbatanii. Dhimma kanas mootummoonni naannolee akkasumas immoo qaamolee mootummaa sadarkaadhaan jiran hatattamaan furmaata akka itti laatanidha kan isaan himan. Oromiyaan alaatti naannolee Amaaraa fi Sidaamaa keessatti filannoon haal nagaa qabuun xumuramuu riipootareen BBC gara simalan gabaasan. Mohaammed Salmaan Bahirdaar irraa akkasumas Kaaleb Mogaas Hawaasa irraa yaadnuun gahan kunooti. ዛሬ ምርጫው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው ከሞላ ጎደል የተጠናቀቀው ማለት ይቻላል። እርግጥ har'a filannichi harka caalu nagumaan xumurame jechuun ni danda'ama. Buufataalee filannoo tokko tokkotti barfachuun tureera. Fakkeenyaaf magaalaa Bahirdaar buufata filannoo Finoota jedhamutti bakka kantiibaan magaalattiitti filatanitti barfachuun tureera. Kantiibaan magaalattii osoo nafiin daqiiqaa 45 dhaabbatanii eeganiiti kan sagalee kennan. Mormitoota keessaa dura ta'an duraanii Abin Dr. Dassaalany Chaannee wayita sagalee kennan argee dubbiseen ture. Adeemsi filannoo naga qabeessa ture jedhan. Haa ta'u malee darbee rakkooleen tokko tokko akka jiran gabaasaaleen nu gahaa jiru walitti qabnee akka dhaabbataatti ibsa kenninaan nun jedhan. Filattoota keessaa namoota hedduu dubbifne isaan keessaa gaddarraa ka'een dhufee kannaan jedhan haati tokko gaddarra jiraadhullee biyyatti fufuu qabdi waan ta'eef dhufee sagalee kennee jedhaniiru. Galgala kana buufataalee hedduu keessa sochiin hin jiru. Bahirdaar karaan banaa ture. Sochiin badaa hin turre. Miira ayyaanaatu ture. Darbee magaalattii keessa poolisoonni wayita socho'an ni mul'ata ture. haa ta'u malee walumaa galatti nagaadhaan xumurame። በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል። እዚህ ሐዋሳ ላይ ምርጫ እንግዲህ እንደሌሎቹ ከተሞች ወይም as hawaasaatti filannoon akkuma magaalota kaanii ganama sa'a 12 irratti eegale amma galgala sa'a 12 darbeera. Buufataaleen filannoo hedduun cufamanii iddoo tokko tokkotti garuu waraqaan sagalee itti kennan barfatee waan dhaqqabeef sagalee kennuu itti fufanii jiru. Filannichi nagumaan xumurame jechuun ni danda'ama. Buufataalee filannoo hedduu keessa poolisoonnii fi loltoonni turaniiru. Buufataaleen filannoo tokko tokko ibsaa gahaa waan hin qabneef manguddoonni muraasni nutti mul'achuu didee jedhanii wayita komii dhiyeeffatan argeen jira. Kanarraa kaafe paartiin mormituu Izeemaan taajabdoonni nuti dhiyeeffanne paartii biyya bulchuun namoota nuti hin beekneen bakka buufamaniiru gara buufataalee filannoo akka hin seennes dhorkamneerra jechuun komii dhiyeeffatee ture. Kanarratti yaada paartii biyya bulchuu fi boordii filannoo argachuuf yaallee itti milkoofne. Kanarraa kan hafe hawaasaatti filannoon nagumaan xumurameera. Haalli jiru kana fakkaata. ሐዋሳ ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል።
Dhaggeeffattootni har'aa sababa filannoo fi odoo addunyaa isaniif dhiyeessuu hin dandeenye dhiifamnuu godha. Sagantaan har'aa aganumaa mammaasii galgala kanaa akki jannii waa haadhu daafa naamaam akki qaroo waa qoruu daalleemaam akki tolaa waa kennuu hamaamamaa jedhe. Hiikan isa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kana qophees beekaa toomaa gam teknikaatiin Oskar Bongaa keessaniif dhiyeessan asli galgalooti nagaa waaqa heebbula.